بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من رسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كيا كالي وغاري خن تورا خن عيرو دون أردوتن الركم بيكم جبل الزاهر يخان غارم لتا أنا براوا مقالا ديرا رغبوني أردا أدا جنتا لانو ورق جنيني دران أما ورق جزيرة جرا نانا وسم مادرا أولي هواس خينا جن أما براغلا جر الحمد لله رب العالمين هواسا أكان نما جالتو في هواسا أكان خبجا قبو هواسا أكان لبوي في جالا بيدو ثاني خبجو في جالتو هواسا كسيتي وجين أولي أما برا غرغلا دي بجر إسان برا غرغلا يو دينو غران كينيا نبوياتي إيمان براسا برا دي بياجر هواسا أكملي غرانا نيات muhadaraalee hanga deddeemaa jirru keessaa guyyaa lamaan akka malee gaddee boo'ee guyyaan tokko guyyaa istaadiyeem Hararoollee yoo hawaasni keenya jaalalumaa fi kabajaa nuu qaban irraa nu ziyaaruudhaaf walga'ii guutuun jiidee nu buqqaatu anaa fi saahiba kiyya sheefdooshillee karaa nu baasanii poolisoonni jidduu fuudhanii nu lubbuun nu dhufte makiinaa naqanii jidduu baane dandeenyee isaan ziyaaruu dhabuu keenyaaf gaddi cimaa nu dhaga'amee hedduun boo'uu ture guyyaa sana dhuguma rabbiitti namni hedduu yoo akka isaan nu ziyaarre qabanii nurraa deebisan lafaaniif tumee keeyyee boo'ee gangalatu jira arrallee akkasuma dhiiran jenne durban jenne qayroo fi qarree qorkeedha yookaan warqiidha yeroo isaan jaalalaa fi kabajaa nuu qaban irraa lafa dheertuu miilaan nu jala deemanii odoo isaan nu jala bu'anii biraa makiinaa seennee deemnu hedduu gaddi cimaa nu dhaga'ame jaalalaa fi kabajaa isaan nuu qaban irraa yoo gammannu isaan nu jaalatu kana qasilaa harkaa nu tuttuquu yookaan akka wal ziyaaree aara nu bahan jaalatan kana dandeettii teenyaaf isaan hunda waliin gahuu dadhabuudhaaf ziyaaruu dhiibnee biraa makiinaa seennee duudatti gallu wallahi hedduu garaan nu boo'u ture alhamdulillahi rabbil aalamiin hawaasa hedduu nama jaalatu hawaasa hedduu nama kabaju hawaasa lubbuu fi dabarsee namaa kennu hawaasni keenya hawaasa akkasiiti insha allahu ta'ala yoo rabbiin keenya fedhe hawaasa kana asiin deemnee irraa hafna osoo hin taane tura keessallee taatu guyyaa tokko haala mijeeffannee itti deebinee akka gaariitti isaanii wajjin turtii goonu ta'a insha allah ammaaf ammoo saahiboota kiyyaa gaggaalee gaggaarii sheekh misbaahii fi akkasumas sheekh Muhammad Sharafii wajjin karaa kaaba Oromiyaadhaa fuulleeffachuudhaaf deemna gaara mul'ataa irraa kaanee gaara mul'ataa araddaa odaa jannataa irraa gara magaalaa dhiiraa deemu jirra gara magaalaa dhiiraa deemu jirra insha allahu ta'ala turtii gabaabduu booda yookaan kiiloomeetira hanga tokko deemnee saa rabbiin nu galchetti gara sichi karaaramaanii gallannee yaada qabna rabbiin nagaan illee nu haa galchu isinis dura innoo jiraadhaa isiniin jenna sheekni keenya kun salaamtaa isiniin jaanii isaa wajjin mee takka turtii godha insha allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waan irra gammachuu irra isinii dhageettan sheekh keenya hawaasa keenya kana rabbiin isaan haa jaalatu rabbii olaa fuudhu sadarkaa isaaniitu hawaasa hedduu nama diin jaalatu fi diinillee jaalatuudha mee hawaasa kana du'aa illee godhaa fi gammachuu isinii dhageemte irraa illee waan argitan ibsadhaan hedduu nama isin daawwatu jira insha allah hawaasni keenya hedduu gammachuun guddoon isaanii dhageemee addaan boo'u tana hedduu garaan isaanii na'ee hurreen nu muramtee akka ta'an nuti illee wallaallee akka warra jannataatti misaala warra jallattaa misaala nama kana walirraa achijee wallaaluu yaani guddaan itti dhagamu akka akkasii takkatti nu dhagayamaa waan ni harkanne jenneen hiyyaadiin harkanne gammachuun guddoon nu dhagaamee yaada kana hunda danda'ee kaan itti ibsu wallaale rabbiin irraa jaalatu hawaasa keenya rabbiin isaan haa duroomsu dhuguma rabbiitti haala isaaniitii fi waa'ee isaanii madaaluu namatti ulfaata nama jan harkee beeka jechuudha guyyaa irra guddaa gammachuu irraa booyaan dabarsinee jechuu dandeenya bakkuma rahmanni rabbii jiru boonsummaan kunuu jira wallahi muhaadaraa hedduuree aanee eega biyya tana dhufne takkaa lamaa miti muhaadaraalee deemtu hundarrattu wahii jarrabna iddoo muhaadaraan guutuun itti booyaan hagoogamtee akka jiru namni sodaa rabbii irraa akkasuma gammachuu itti dhageemte irraa if qabu wallaalee namni kun yeroo lama boo'ee yeroo takka gammadee boo'ee yeroo takka gaddarraa boo'e gammachuun wallaalchiftee hawaasni keenya gammachuu akkatti ibsatan wallaalanii walga'iin guutuun nulleen isaanuma wajjin
بويا نقوقما ترقوا يا رقوتما ويتشو الحمد لله رب العالمين هواسا خنا كاتا نتتيسان الدفن وصو يسان في الراقبان ونقباتين إيدا دفن سخين يسان قبان قبان إفمر النور كمال نولين فولدران بايلمني قبامي يسان بردينا يادا هنقبنو دينغتما دفن يسان دينغتما في النور كان هاتو ملي akka nama jingata yookaan wanti nuti taate osoo hin taane akka nama duraan qophaa'ee jiru shoorri isaan taphachuu turan duraanuma wanta na quba qaban duraan laf jala qophaa'u jira waan jiru nama dhageessisa. Alhamdulillah rabbil alamin hawaasa kana gabaachuu keenyaaf rabbii keenyaaf galanni haa ga'u mee hundaafuu obboleessa kiyya Sheekh Misbaa saahiba kiyya salaamtaa isinii jaan inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa narraantanaa guyyaa gammachuu. Tokko faaratti wanti nama gammachiisu ustaazee keenyu ustaazee Ismaa'il jiruu baqattummaa irratti biyyaan baay'ee namoota duraan wal agarra jennee iyyaanne wajjin rabbi wal nu girsuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin lammaffaa irratti immoo wal agarree wajjiteenyee daawaa islaaminaa tanarratti waliin bobbaanee hawaasa duraan isaaf jecha خاصة سادة كيف تشوف أبجدها ميموري اللي كمسات تورن ورودا إسحاق جتي دامات تورن ورودا إسحاق جتي دبامات تورن سنيوجي نجاودار هدو كمجود نومن دعيمان خاصة وانت كان نودا مجلس مدرنا تكيدو منا تقول توسو قديم نو مينه منا مقالة ديرا جام مقالة ديرا خاصة باية تقول إسحاق منا ساسنت مينه قربان سندبا hedduu gammadee magaalaa tana keessa manni akkaan xiqqaa mana kiyya eegaa immoo jarri keessummaan daawwan Ustaaz Anas Maamufaan fi sheekan keessummoonni islaamaa mana kiyyatti maqan manni mana kiyyarra guddaa hin jiru jechuun gammachuu isaa dabarfachaa ture. Kanaafuu gammachuun hawaasni naannoo kanaa gammachuun hawaasni biyya kanaa gammadee hedduu nama ajaa'ibsa. Wallaahi billaahi dhugumatti jaalalatti namni qabsaawaa isaaniitiif qabu hangam takka namni kun nama isaaf qabsaa'uuf jaalata asirraa namaaf numa gala. Kanaafuu maal goonagaa waan kana caaluu irratti inshaallahu ta'aalaa rabbiin jee walitti jechaana gammachuu tanaan addaatiin rabbi waliin nu deebisa. Saniifuu amma imala sanirra turre amma karaa galaa deemu jirra. Shifeera keenya Leencoo Abdulaziz Mahammadii wajjinis akkasuma makiinaa nuti ittiin deemu jirru kanaas akka isin hundinuu wanti isin dhaammannu du'aayi sirri nu godhaaf obboleessa keenya kana du'aayi halkaniif guyyaa abbaa makiinaa kanaatii fi mucaa makiinaa kana nu deemu jiru kanallee shifeera keenya kanallee jazaasaa jannataan addunyaa tanarratti haadha manaa gaarii riskii gaarii jireenya muuminaa jireenya daddarkaa hin qabne jireenya daddarbaa hin qabne akka rabbiin isa jiraachisu ilmaan barakaa akka rabbi isaaf kennu du'aayi isaaniif isiniif gootan isiniin jenna. كم خيانا كانوا من دامج بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بليس خينا كمان نجي دعاء يقول في مكان كنا كم قرتنا ورينجول لدا هاتو ملي تربي تنا نمر بين قدر رافر شيء تو قدر رافر تتكا ساتو قدر ساتو كأشيلون كنا مو ما جنوم من خينا نمي تكيني تو كنا غافا قدر تيسد مدين كنا فيدا نمني كنا خامة وخنا غافا كنا جالا درومي قبتيس دين وخينا فيدا وسخينا فيدا nama kana hunda rabbiin olaa fuudhu makiinaan isaallee walaa daddaltu balaa fi gufaata tokko malee nagaan bubbaasee nagaan nu haa galchu fayyaan oolchee fayyaan rabbi nu haa bulchu. Wallaahi hedduu irraa gammannee sheekota keenya wajjin edda halkanii dhufanii ummata biraan hafuuranii turanii hanga ammaatti mucaan kun nu biraan sossoonee iddoo deeyinee halkan edda sa'a jaha deeyinee bakka tana nu wajji buleetuma nu wajji oolee wajjin kaanee deemaadhaa jirra. Hedduu gaanii beeytan ijoolleen akkasa ijoolleen daddaasaa turne isa akka oltu isinin dunuuni beeytan isinitti himuun hin barbaachise jechuudha bilayyan kiyya. Osoo akka ijoollee yookaan akka saahiboota isaatti taphaas numa fedhu bakka gartee baricha bocol jirtu saniis ooluu osoo numa jaalatu if qabee mucaan kun nu wajjin sheekota fuudhee chiifichi as duraas osoo irra qofan ta'in akkamatti nama makiinaan isaa sheekotuma if qabdee sheekota fuudhee deemuu ni turedha. Nama akkanaa rabbiin gartee makiinaa heddummeessuu fi nama akkanaa makiinaa miixayyaadhaan bubbaasee rabbi haa galchuu isin dilamman hordofana keessa nama tokko du'aan isaa dhageemtu jiraachuu mala yoo teenyallee dhageemuu tarii kadhabdu taate bakkuma jirtanii mucaan rabbi hamil keessa jaa isin hundinuu du'aa godhaaf inshallah. Sheekha keenya Sheekh Muhammad Sharafii fi akkasumas Sheekh Misbaa illee warra hawaasa keenya kana mataa walitti qabee walitti jaaree gaara mul'ataatii fi gamas jidduu amantii irratti hawaasa kana walitti dhorku jirudha.
isaan illee akka kana caalaa jaarmeen isaanii jabaatu hojiin isaanii akka kana caalaa firooyitee mul'attu akka rabbiin isaan jajjabeessu du'aa godhaa fi isiniin jenna insha Allahu ta'ala gaabbilayyan keenya wallahi namni beeku ni beeka lafa tana amma gara magaalaa dhiiraatti ol deemu jirra duboo waa'ee uummata keenyaa irraa waan jennu hin qabnu waa'ee uummata keenyaa rabbummaa naa dubbatu kana caalaa jaalala dabalee rabbi haa kennuu fi uummanni keenya kun waa uummata gabrummaa malee miti ummata hedduu nama jaalatu khayfii gabee nama nyaachisu khayfii daaree nama uwwisudha hawaasa akkasiiti hawaasa lubbuu fi caalaa nama jaalatu hawaasa lubbuu fi dursee namaa kennu hawaasa akkasiiti hawaasa kana wayyaaneen lafarri hidee quncaaftee hiyyoomsitee miskineessitee biraa deemte rabbiin ummata keenya haa duroomsu diinii duniyaa rabbi haa jabeessu hawaasa gartee haajaaf dalaguu fi haajiidhaaf dalagu rabbi haa taasisu taqaban haa guddisuu fi tadhaban haa mul'isuu fi rabbiin isaanii kana caalaa dagaagee meeyree lalisee daraaree firitti jijjiirame wanni hundinuu isaanii bira witti rabbiin agarsiisenna jajjabaadhaa jiraadhaa bakka jirtanii wal qabadhaa tokko tahaa diin keessan irratti wal qabadhaa diin rabbiirra waliin jaaramaa dhiira hin jenne durba hin jenne diin irratti harka wal qabadhaa waliin jiraadhaa khidmaa diin irratti mudhii jabeeffadhaa isin hin jenna insha Allahu ta'ala gaafas nasriin teenyuma arras ta'ee boruus milkiin teenyuma taati kanaaf horaanuu bulaa dagaaga meeyraa lalisaa saaraa daraaraa firaawaa isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sheekani dhaammatawoo isin himte wani dhaammatawoo isin himte dhaamsi finne nama hedduu isin hordofu jira yoo dhaamsa qabaatanii jiyaa diiniinis waan jettanii yoo qabaatanii asumaanuu daawaa dabarfachuu dandeessan dhaamsa nama hedduudha alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasumatti hedduu wanni diin islaam kanarratti waliin nama obbolomsaa hin jiru wanni diin islaam kanarra nama tokkoomsaa hin jiru wanni diin islaam kanarra humna nama godhaatis hin jirtu jechuu niimaa nuu kenname tana biraa warra rafne rabbi nu haa godhu akka bakka jirrutti tokkummaa teenya cimsinu du'aa nu gootan du'aa nu godhuudha isinirra barbaannaa eegalarraa manuma kiyya kana seenuun kun waan guddoon qaba jeeti ilaa hanqammaatti mana isaatii ka'ee dalagaa isaa dhiisee akkasuma ka'ee kunis jala beeku kunis makiinaattis eega makiinaa rabbumaaf keessaa ba'e jechuudha uummanni keenya akkatti kennuun isaaniitu waamatti himnu wallaallee waan ni harkana jennee hin seenin alhamdulillahi rabbil aalamiin alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan keenya sheeka keenya irratti dabalanii afaan baay'ee mirkaana guyyaa irraa gammachuu ajaa'ibaatti oolle gammachuun hedduu gochiisuu turte alhamdulillahi rabbil aalamiin isinis bakkuma jirtanii wal jaalachuu waa hunda caalaa wal jaalachuu waa hunda caalee gargamaa yoo wal jaalanne yoo tokkoomne yoo wal jala deemne yoo wal dhageenye kanaaf horaanuu bulaa isiniin jenna inshaAllah nulleen amma ganaa kiiloomeetira hedduu deemuudhaaf teenya amma gara magaalaa dhiiraa deemu jirra achirraa gara magaalaa biraa deemna achiin ganaa gaaforfaa calleetiin diigtuudhaan ilaa irreessaan harama gallaara umaraan baanee jechuun inshaAllahu ta'ala karaa deemnu kana hundaa akka rabbiin nu jiraatu du'aa nu godhaa isinii jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh ati dua mau